argatee fi ingate. Osoo innis hafeemmoo erguma dheengaddammoo wal fuunee wajjin jiraan waggaan geenyela dheengadduma dhiyoo gaafa maaliiti ijoo gaafa Valentine Days waan akkasii ammas Biraazileetii isa duraanii waan gatee fi isa kana bakka buufadha dheen Biraazileetii Maaliif akka gatuutti muuree ayyoo? reedaa bitee fi Maaliif isa akka kanas gate. gateetti muu? Wanta akka isa kanaa muna aarsa hin jiru wallaahi. Maaliif akka gateetti mana geeffadhu? Ani gisee baay'ee sixootaa siin jaaladha. So waa garuu fannifatu hin jaaladha. Wanna hin ganne tokkittiin yoo jiraate sa'aatiin gaafa Sa'aatii qofa jaaladha. Ani mormatti waa kaatu hin jaaladhu, harkatti waa kaatu hin jaaladhu, sa'aatii hin jaaladha. Sababa sanii ol kaayaani gisee ol kaa'u. Odoo mana qulqulleessan ofuma gatan. lakkibbo ada wallaahi. Amma duraa namanna jalaa fudhatee dhisi. Namanna jalaa fudhate. Namatu na jalaa fudhatee hin kennu jedhan achi booda na jalaa. Ay wallahi lazim. Ishi. Jalqabaa namanna jalaa ta'e. Ayyee atoo sixootaanatti naa bitte silaa dhiyeenyuma naa bitteeti sila jalqaba naa binne maal naa bitte sixootaanatti jalqaba naa bitte maal? Rabbeeni jalqaba kam siin bitin? Ayyee sixootumti ati yeroo jalqabaatiif osoo nan quba hin qabne Jalqaba gisee fireendii ture siin binne ani. maal naa bitte goota koo? Qamisii tokko bitee siin ergine? Wallahi ati birrii naa kennita malee silaafuu qamisii naan bittu yeroo fiqranyaa turre ati birruma naa kennita. Dhugaa jirtu. Qamisii bitee kennee fi Abtaamii ture reediin kun wallaahi akka dhufee deemuun akka shuugar daadii wayii birrii tamaariitti kennu argitanii akka sana naa kenne deema wallaahi. Fatiyaa wajjin shaayiin dhugaadheen kanaaf fatiyaan gooddanyaadha beekta. Yaa Fatiyaa Mujaahid kana garuu Fatiyattiin kun mistiranyaadhaan ta'e takka guyyaa tokko haasofteen beektu. Ndee himatte malee waan shaayiin nu kenna reediin rakkoo keessaa nu baasetti gisee hundi. Himteetti haa? Iyyaa hundaa soofti. Irraa fixxee itti heerumtee gara laafetti. Yaa na qasaa. Laaftee fi wallahi laazim reedii በጣም ብር አለው አን መነ መዳሚን ጀዳ ነምኒ መነ መዳብ ጀቱ ብር ይደኑን ቀቡ ጉያ በቆና ዮ በርጫፋቴኝ ምናምን በቃ ብሪ ከነ መርቸስስ ጎዴና ከድና በጣም ነው ብር የሚሰጠኝ ሬዲ ያቀጥጪበት ሲጋሩ ቀሚሲ ግየማ ደገት ሬዲ ወላሂ ቀሚሲ ሚቲ ሲጦታነት ጉያ ጀልቀባና ቢትማል ጉያ ጀልቀባ ዋን ውዲ ዳንደገትን Yes. Waggaa lama dura. Ani waan isin bate gortu san deesaa keessa mata akka waan gaarii bite. Waan isin wallaahi reedii isin sixootaan tuffatamu rabbal kaaba kan hin qabureen eessaan fidan. An birrii hin qaburee. Guyyaa jalqabaa eessa deemtanii? Wallaahi an birrii hin qaburee warabbal kaaba birrii qabu waanuma qabu garuu birrii 2,000. Alabaan ta'a. 2,000 4,000 3,000 bitaa fi barisanii tuffatu kana. Inni walitti qabee birrii 30,000 40,000 baaseen na taadaanee garuu sana asis wallaahi waan daa'imandi caalus naa godhee beeka gin dhugaadha sixootaan jalqabaa qadabatii daa'imandii sana viidiyoo isaa addaamuun irratti hojjeteera. Jilbeeffatee naa kenneeyyuu qadabatii sana wallaahi. Waan guddaa malee yaadannu qannu amma wanti xiqqoon himnu malee wanti xiqqoon baay'eedha. Eeshi wayi gaafa sanaa mudannoo gaafa sanaa iyyuu argitan. Guyyaa jalqabaa eessatti ol argitan jedhee eessatti ol argitanii osoo hin ta'in guyyaa jalqabaa Isa gaafadheeni jennaan na didee bar mistiraani mo'edhe. Guyyaa jalqabaa isa kana. wal argitanii miti inni deemtanii eessa deemne beektaa guyyaa. Laa deemtanii yoo ta'e deetii keenya guyyaa jalqabaa himi. Jechuun bakka gaarii kan deemne keessaa wannaadha. Bakka gaarii osoo hin taane deetiin keenya guyyaa jalqabaa eessa ture? Yoo tididdanan hima. Wannan ammoo kamana ijaazaa ምናምን ammoo. Gaafa jaalallee turtan san maal jettee waantaa? Geeboo bar maal gaa namni gaafa wal baratee wal jenne wanna wal jedha guyyaan garuu alatti baane for sure kaaffee wayiiti jira kaaffee Oromoo hin dhayne wayi. Achi dhayne.
Odoo kan deddeemna kan jedhami bakkillee seeftidha. Mubee malee namni dhokodhu hin jiru. Sanumaafuu fagaannee mandara kana keessaa achi fagaannee deemna. Bakka wayii deemnee achitti wal arginee dhugaadha. Ishi reedii osoo hin sobin yoo ati diddee bilbila ol fuutee nu agarsiista maqaa kan koo maal jettee qabatte bilbila irratti. Guyyaa jalqaba wal baranne irraa kaastee qabattee maqaa sana maal jettee qabatte? Saadiyyaa. Ol baasii bilbila nu agarsiisi. Maal albataree baay'ee bira jira. Wallaahi kuna bilbilinni tokko ni gurraachisi bira jiraati. Saadiyyaadha. Reedii maqaa kan koo maal jettee nama amtanatti himi? Maqaan kee maqaan isii Saadiyyaadha gaa Saadiyyaa jedha. Reedii. Wallaahi reedii tilmaamaa mee warra dhugaatti sirreessan. malakeeffadha amma waan jedhee yaama. Lubbuu jedhee yaama lubbuu. Reedii jammarte gaa wallaahi jammarte taatakaati bitaa deemu. Mistira kuni guys. Wallaahi mistira ta'uu hin qabu himi. Ayyuuni jedha haa tilmaaman. Giftiti jedha. Wallaahi miti dhiisaa sun innumti himu. Luusii jedha jaa jedha ay jedha waan ofii jedha. Waan ofii haadha faaxidha waan ofii jedhee seef godhadhe. Habiibti jedha waraattuu koo jedha siiduunaa lubbuu jedha. Namni wayii argate garuu bira tar Wallaahi dhuguma roozii jedha. ruuzii arsii fiqir jedha itti akkuma ati itti qabattetti barreessite UFKR ruuzii arsii argatteetta. Chaalenjii eegalee siiduu. Ruuziin argatteetti bakka fiqir jedhee na qabate garuu immoo ani hoo maal jedheensi qabadhe. Radwaan Adam jedha. La imi kaareedi isin immoo tilmaamaa shiwaanan jedhee immoo qabadhe. Fiqir yaa fiqir kanas kiyya akkas kansaa reedii kennaa no. Waan jettee siin qabatte sanitti wallahi reedii koo dadhabina. Lubbuunoo my love reeduu abbaa yeni alam yeni maar hubbii kun argiteetti maali asan daaboo. Kafiila koo jettee qabatte. Obsishaa asan daaboo argatteetti hubbii jedheen qabadhe. Ani argine akkama garraa maal jettan innaan ta'e. Wallaahi jedhi laa ilaa reedii. Ayyee. Bakka ishee ammas gaaffii biraa nan fattanaa jira barwaa iyyaa fatanaadha. Sidhaan koo macarashaa naarii dheedheedha. Waatuun si qotuu jechuudha. Lukkuun si haatu ableettiin qalamtu haateedhani. Ishee gaaffiin si gaafadha ammas. Eenyutu jalqaba jaalala gaafate? Kun addiidha bar. Kun nama akkadha amma namni kana wallaalate. Eenyunni? Siiqaa lubbuu. Ilaa reedii si ilaa ministeera hundaan himaa. Gaarii jettan jechuudha. Hayyoo akka ture namni talaa siyaasa ture. Kabajaa kenna dhimma siyaasatiif isin barbaade dhabeetti jaalalli na gaafatame. Reedii haqqii himi anatu dura jaalala si gaafate? Himee bar. Yaate mana arsuu fi ati bakka dhugaa soodhi. Gaafa akkanaa akkamii gaafata dhiiruma dhalaa gaafata dhugaa dubbatuuf bar. Ayyee ishi gaafa hagam booda dhishisiin jedhe. Sa'a tokko moo sa'a lama ture.
والله انا من تاتوريدي والله آه يا والله لا العظيم ريش من تاتو ويني وربي maal balleesse yaaddeerta biyya tokko iyyuu araarsuudhaaf saala namatti fudhatu. والله ريدي نمن تاتو رب الكعبة ساعة كنت gaafani siin jedhu maal goote waan yaadattu. Ashi qaamaan immoo barreeffamaan sii deebise. Laa qaamaan waliin argine Mm. bilbilaan lakki. Yaani barreeffamaan immoo kooliidhaan. Barreeffama immoo kooliidhaan. Laala anan ba koolii maali koolii natti naasoftu wannoo saalfatte akka nama saalfatu kana godhatte Cubbuun irra hin kaa'in. Wayini reedii isaatii tokko inni itti kolfisiisaa rama mana. ani bilbila waa'ee walitti naasofnu erga wala mansiifne booda haasofna malee san dura tekisti maa wal jala jedha. Ashi guyyaa teekstiidhaan sii deebisesaa. Maal jechuudha ammas intini maqaan isaa maali? Gaafa ani ishisiin jedhu jaalala kee gaafan sirraa taqabbalu sana maal goote waa yaadattu. Yoo saaksii ta'e si rabbumatu si qabe annanima. Suurata dhugaa yaadadhee gasii I think qamee ta'ee inda gadheebu'a. Wayne Oromoo wayne an miimoorii bareedaa godhadhee tan hagarraa yaadadha. Edaanas akkasee inni gaafa san edaanas of deereedi. Gammachuudhaan ol ka'ee ol utaalee tan kunoo hiriyoota kan koo guutuu jechuudha. Barcaa affeereen asirraa kaffala jedhee isinirraa kaffala. Waan barbaadan nyaadha waan barbaadan qaamaan jedheen hin jenneeti. Kun qamee jedhee barra ammas maal jedhee hin qamee sileedha yaada taara. Akkasiin godhe naa hin jenneeti wayne an dhugaa see kun agadhaa yaadadha taa'e. Hin sakkate birri isaanitti hin qamaanii. Anillee birri makiyyaa hin qaba egaa yaa'u. Wanti hedduunii keessaa kijiba jechuudha. Wantattiin propagaandaa yeroo irraa hojjetamaa turte. Gisee san magaalaa guutuu anummaan hin jiraachisuma. Wayne reedii boos. Egaa anuma hin jiraame suullee anuma ture. Aggaxaamii walirra bu'e malee. Gammachuudhaan nan affeere naan jedhe ol utaalee yes jedhee tan. Affeerraa dorima affeeraa lakki walitti dhufe ta'a. Walitti dhufeedha. Malee wannoo miti. Guyyaa meeqa booda deebistee fi sii duunaanii ara wallaahin soba isaatii tokko sirsiniin jedhee reediin al tokko faallaa deemuu jaallata malee jechuudha. Qallaalii in mankararsisne ani gootittiin keessan jechuudha. Qallaal dajjadaas xannaa'utum. Indee shamarri koo dirqama dajjii as xannaa'uu qabdi bar dajj tamalaalsoo xayyiqoo maal laffa'uu qaba bar. Rakkoon qabu. Kaala ammatti milkaa'utti innis nama biraan hafu malee laffa'ee nu argate qaldi hin daa'imaslaachuu. Gaafa immoo dhaggeeffadhu reedii. Ishi yaadannoo yaani bakka jedhamti mudannoo yeroo jaalalaan jirru keessaa jechuudha wanta hin daganne jechuudha. No. Suuraa nati jalqaba na kaaste suuraa akkamiiti yaadatta? Kana godhattee kaati. Akkasiisa?
yaa dhugaadha wallahi. Eh, si adaalacheessu. Humbaa adabadhu. Ella. Ishee Suuraa gurdii mattaawaqaaf kaate. Mattaawaqaaf kaate. Mattaawaqaa dha'uuf jaambaa gaafa dha'uuf ibde. naa deebisi dhibba koo ምንድን ነው አበባ የምትሰጠኝ? 100 እኮ ነው የሰጠው። አሁን ለዚህ 100 ጊዜ ሾክ ያደርጋለች ነበር። Messenjera ni bar messenjera wajjin ajjanna. Guyyaani guyyaanani deebisee fi asumanni mubee kanaan jarri baay'ee hiriyaadha. Angaruu mana mubee taa'ee inni immoo hiriyoota isaatii wajjin barcaa taa'aa jirraatu machaatiidhaan teenye ani fireediin baay'izawee akkas hin jettanu intiniidhaan miti kan wal jarajjanne bilbilaan yaani gurra walitti hin duuchine erga ishi jennee ishi jedhee baqqaa deebisee fi jaalala isaa ergan taqabbalee boodaniyyuu bilbilaan haasofne malee በቻት ነው የምናወራው። ማሊፊ አኒ ሙቤ ብረን ጅራ የሮ ሰና ብልብላ ሰው እንደንደኡ በጣም ፈራለው ሙቤን የሮ መነ መዳሚ ደምስ በጣም የስራ ሰው ነኝ ብልብላ ምናምን እንትን እንጀዱ እና ሰው እቺን ቻቲ ዳና ሶፍና ሀር ከጫሎች ወደ ኢንሻአላ ቻቲ ጋዜጣ ተኮበሬ ሲሆኑ ረጅራቴ ጋዜጣ ተኮበሬ ሲነማለ እንትን እንጀዱ Walbira teessan namoo. Walbira walcinaayyoo ta'e chaatii wal janajjanna. Walcinaayyoo. Buleessi mana keessa jira mubeen. Reedii koo ati boo namni akka keetti addunyaa kanarra hin jiru osoo manaan jedhu. Mubee bira taa'e. Wallaahi mubee bira taa'e achi mubeetti hirkatee qamaha. Ana si bunan danfisa maaliin jedhamti keessummaa kana asliinis jira. Yaani keessummaadha bunan danfisa miti achi taa'e chaatiidhaan lubbu jedha. Waalaikum salaam rahmatullah. Chaatiidhaan dubbin goone jechuudha. IRC jedhamu baan immoo. Ila akka dubartii kanatti kafna godhaa beektaa mubeen kun na hojii taa'uu jaalata. Oy maaliif turte hin dhuftu eessa jirti nan dhufa guyyatti gisee 50 isiiyyuu akkasitti annoo hin jenne quban qabu inni gaafa macarrashaa dhaga'e marifate qaba dabbo. Reedii gaaffii tokkoon si gaafadha waan dheengadda namni na gaafate. Dhiisibboon gaafadhu isaas maafu. Reedii wallaahi laazimna kolfisiisaa raanni sila. Amma wanaa jechuudha reedii dubbii kaa yeroo kana jalaa hin bahaa jettee yaaddaayi. Qame dubbiin kaa yeroo. Galaafate hin jenne hirrifate. Namanu wallahi namanu naan jedhe beekta. Tola nuti fiqirii xaxamaa jirra. Namni itti mee mubee siduna. Na gaafatu saalfate beekta sodaate. Inni hin godhe dheetiniin uummata harkatti busheesse. Ahii miskiina. Hojii isaatii beeti sharadda barra keetta jedhee barinni. Eegasii natti mee. Qaata natti. Guyyaa kana yaadatteef dhiistee keen beeku. Gaaf tokko atii fi mubeen suuqii mubee jirtu gibee buutikii sana yeroo sana suuqii isaa hin deddeema mubeen akka mana taa'ee namni biraan hojjetu ofiifis hin deema ture. Atis mubeenis suuqii jirtu. Ani immoo hojiidhaa dhufeen taaksii irraa buheen suuqiitti gore. Yeroo nan goruu mubeetti immoo mana hojii taa'ee birrii waan ta'eef inni barbaannaan mana hojii taa'ee taaksiin ergeeraa fi maallaqa harkaan qabu maallaqa harkaa fudhachuun nufi. Ani hati immoo ol quba qabna. Achiin fedhi birrii naa kenne waciidhaaf hin jedheen. Achiin ati shawwaddee naa kennite ati. Ati shawwaddee naa kennite mubee hirkaabama xiqqoo fudhadhee bakka sanaa hidhee deeme jechuudha. Suuqii mubee balbala suuqii mubeetti jechuudha. Jechuun gisee baay'ee wal argitee meeshaa garuu. Osoo mubeen hin argine jechuudha. Laat godhee. Amma hundi keessan iyyuu warri feesbuukii reedii beektan mee lakkoofsi tokko barreessaa waasin itti buufani. Mee lakkoofsi tokko barreessaa warri feesbuukii irratti reedii beektan. Hundi keessan wayifani qoy reedii. Warri feesbuukii irratti reedii beektan lakkoofsi tokko barreessaa hundi keessan feesbuukii reedii qabdu. Wallaahi. Maaliif? Okay.
Bakka warri feesbuukii reedii beektanu reediin poostii wayii isiniif poostata ganama jechuudha. Gaaffii anaaf reedii waan jireenya keenyaan wal qabatu waan reedii ilaallatu waan ana ilaallatu gaaffii barbaaddan gaaffii gabaabsitan jechuudha utuu sarara lama dabarsin kana siiduu naanaa gaafadhu siiduu gaaffiin kun reediidhaa fi reedii kana siiduu naanaa gaafadhu jedha gubbaatti ammas siiduu gaaffiin kun si'ii fi reedii kana naa gaafadhu jedhaati barreessaa nuti immoo malsiisaa sinii qabannee gaaffii keessan jechuudha malsiisaatii wajjin sinii qabannee yuutuubii reedii irraan dhufna ashee akkasi okkee jedhanii. Gaafatan kan mun barbaadane. Yaa ana waan gaafachuu barbaadanu gaaffii kana siiduudha yuutuubii wayyuu hin jaallattu isa lachaalde wachoo gud quc bilee taaddaamixellee addaamxan hin nyaanam inne karaa dheeraa yeroo qabdu dhaggeeffadhu. yuutuubii wayyaa yuutuubii irratti guutuu isaa argattu anis nan gaafadhaani waan reedii gaafachuu barbaadanu maqaa koo biratti barreessaati siiduu ati gaafadhu reedii naan jedha gaaffii keessan ishee reedii waan immoo Dhaloonni ammaa kun ani yuutuubara ta'uun beeku barree warri amma zabana ammaa kun. achumaan arganiyyuu Waggaa jaadura akka awwaardii nyaannee badhaasa noobeelii sidii abiyyi agarsiisanii baarmeelii bira jira ijaan na jalaa nyaatanii lakki. maali maal rakkoo qaba ati immoo Noobeel piraayisii waggaa jaadura nyaadde sana agarsiisu. Gaafa politikanyaa ture san. Politikanyaa bana kana barru. poolitikaadhaani poolitikaa keessa baanee irraa amma Laammallee politikanyaadha dhaabba mataa kiyyaa dhaabatuudha. sanuu amma jawaar feesbuukii ho'isee jechuudha Mani tiktok guddaa guddaadha. manni tiiktookii budaadha jedhe yaadannoodha si Si beekaa warri waggaa 5 dura biyya alaa turtan na beektan namni biyya alaa amma dhaqe garuu nan beeku sababni isaa yeroo nuti wanna jennu san Itoophiyaan neetworkii nuun jiru inkaan ismaartifoonii dhiisi maalin nu arga hordoftoonni kiyya sadarkaa tooppiin eessa beektaa si duna jeessan namatti hima beektaa yuutuubiin Dubaay fi Suudiin kun parsantii 30 way MK parsantii muraasni immoo ana son taane kan asirraa bu'u situ biloogiidhaan mana kana jalaa baha buusi jedhe beektaa jennaan ana miti kan buusitu bahan jedhe mana jalaa biloogiidhaan mana Paakistaanitti of argaa amma biloogiidhaan mana Baangaaliitti of arga. እና ዩቱቢ ሬዲ ዩቱቢ ረቲ ቤክና Yeroo sanii Suudii jira. Lamni immoo warri Suudii binaamni Dubaay biyya biraa jirtan sirriitti beektan. Warra amma Itoophiyaan fakkeenyaaf namoonni bara 2023 as fa'aa alabaan 24 fa'a. Waggaa 3 dura namni bahee bakka beekuu dhabuu danda'a. ያ Waggaa 3 4 akkas 4 bakka. Wow. ኦኬ ዩቱቢ ረቲ ቀብሶዳኒ ቱሬ አመሞ ቀብሶ ዲስኔ ከብሊዳን ስኒ ዱፍነ ማልጀቱ Dura qabsoon eegallee jaalalatti tarree amma immoo maalitti amma immoo ጀዋሩ gosa godhuu amma immoo takkaa diddiigatti deebi'u. ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ዋይ ቀብሶ ኬሳ በይ በቃ ይበቃል ቀብሶን ጀራን ዱመቱ አቲ ጅሬኛ ኬ ጅራችሁ ቀብዳ Waalaikum salaam Habibi Ahmed. Anamma እንደውም akka kuloo ijoolleen Suudii takka onnoo mataa ofii dhaabatte beektaa. Oromiyaa irraa fottoqanii isteeta mataa ofii dhaaban. ኤኙ Suudii kanatti ijoolleen. ኤኙቱ ሲዳ ዳበት Ani siidaa maali? Isteeta yaani kutaa Oromiyaa irraa fottoqanii kutaa biraa kutaa maqaa addaa wayii baafatanii ammoo kolfee. መቃማን ጀድ ባፈታን ኑቲ ኦሮሞም ተደኒ Horroon moo yaasa? ሰቤን Alaabaa birrii mataa ofii afaan illee hatta afaan Oromooti miti. Afaan illee afaan mataa ofii godhataniira. አፋን ማል ሀሰው Moroonoodha. ሞሮኖ
Ajaa'ibuma rabbi yoomi kun yooma argeen hin argine bar. Ijoollee Saudi kana jirtu aboo si kolfisiisanii afaan wayyaa isaanillee beektaa afaan akka simbiraan nu jennu san kun afaan kennadhanii alaabaa godhatanii alaaballee akkatti qabatanii deemanii doolaaraa saattamaa jiran amma. Ani hin argine bar ummatuma ajaa'ibaati wanta. Isteeta mataa ofii nuti cikiciki gandummaa fi maali Oromoo keessaa baaneerra amma isteeta mataa kennaa uummannaadha. Ajaa'iba. Miidiyaan kun ajaa'ibaati bar. Bataam. Anillee ka'eetanii wannoo mataa ofii Oromiyaa irraa walitti qabadda. Akkamitti walitti qabadda beektaa? Namoota ilaalcha kutaa ganda gosa minaamin jedhu hin qabne. Akkasuma gaafa mootu isteeta san fudhatan ani isteeta akkana jedhanii akka isaan of hin dhaanne. Sinigalee yaada intarnaashinaala qofa nama qabate. Yaada I am human jedhee amanu human nama. Kaya jaratti makamuu laata. Makamaa dhugaa ka jaraa sunillee bareedaadha. Gandummaaf gosummaa hin qabnu yaani. Okay. Isteeta biroo kaayiroo gadi dhaabnaa. Ka kaayirooti miti kama biyya kennaa san. Lafa naan kennu mootummaan. Ofumaa mootummallee ofumaaf godha. Muca inni dhagadde ijoolleen akkas jettee waraana mootummaan jedhe. Ministeerri isaanillee jira. Eenyunni? Ka dhaabe sani ka abbaa dhaabe sani mucaa eenyu baadiyyaadha mucaan. Moroonoo Tayireedii. Kantiibaa naa godhan ijoollee Moroonoo sanitti naa himaan ta'a kantiibaa na godhan. Afaan jira beektaare. Moroonoon afaan isaanii afaan simbiraatiin haasa'an baradhalle akkaan tekkee maali gajeesan. Oo afaan simbiraa sana haasa'anii? Afaan simbiraa haasa'an kun afaan Moroonooti jedhanii. Moroonummaan kunuu I think Oromootu afaan simbiraatiin Moroonoo jedhama se'a. Ameerikaa sartifikeetti qoyaa wanno awwaardii kiyya fidee sin agarsiisa. Rabbi koo namumaa kaseera jallisee ati teenya takkaa. Ara qursii nyaannee amma reefreediin irra barraa ka'ee qursii nyaannee buna dhunnee kaanee inni laayivii seene naani kilaasii seene achiin immoo na harkisnaan seene haasa'u. Ani sartifikeetti Ameerikaa deemuun hin qaawar sababa keessan ta'a baqataa akka biggatee deemadhe. You see this sartifikeetti qaawar of keessaa baay'isoo yakkaan biyyoota addunyaa viizaan akka salphatti naa kennaman. You see? Maal jedha? Share the representation by allowing your team to purchase a personalization creator award to purchase authorized copy of your creator award email. Maal jechuudha wanna jechuun? Recognize your team jechuun. Kun immoo maal jedhaa sartifikeetidha. Kun immoo sartifikeetii dhaabbanni yuutuubii wanna irraa erge. Ameerikaa irraa. Faranjii eenyu jedhuun naaf irrame beektaa? Suusaan Wojcikki. Chaayinaa ta'uu noonu kun. Chaayinaa miti lakki. Chaayinas ta'uu danda'a. Dhaabbata isaanii keessa nama baay'ee hojjeta. Oh my gosh. Aboo akkam awwaarritti ta'eera. Kabaja isaa malu argata amma awwaardiin kun qo'e. Mastaawatti ilaallee harka keessatti of ilaaluu ni dandeetta. Keessattuu filaalee yaanta wuxxeetna.
Wow. Wow, his name Ready Adam. Koi, barreeffamni akka sirrii mul'atu godhaa qaba. Waggaa meeqa dura fuudhe? Bakka Waggaa bakka. 8 dura. Amma barreeffamni rakkoon faallaa faallaa deemna kan. Reedii Adam Tuub jedha kuno. Reedii Adam Tuub. Bakka 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 achi qabii mastaawotii keessaa manni guutuu mul'ataara. Omuun jiru godhas yoo mul'atu. Pirezidaanti Reedii Adam jedhama. Seeraan hin dubbisne. Reedii Adam Tuub jedha bara. Pirezidaanti kan jedhu hin jiru gubbaa kanarra. Mee as butika. Kuloo. Mee okay. Hin mul'atu. Eessa? Oh pirezidaanti jedhee quba keerra keessa. Miliyoona meeqa amma kun osoo gurguraddeetti qalli daallachuu hundee. Maaliif gurguratta ifaajee wuxxeetii keetiiti. Silvar no. Amma gooldii sin fudhatta miliyoona tokko geessee sabskraayibii kee 200 ga'eeraami. Haata gaa osoo irratti jedhee raftii godhee galee irra. Pirezidaantiin jedhu pireezanti jedha. Pirezidaantii wayitu hin jiru. Pirezidaanti Reedii Adam jedha. Pireezant Reedii Adam. Pirezidaantituu jedha dhugaadha yaada jedhee beekam pirezidaantii siin jedhe. Pirezidaantituu Reedii Adam jedha. Yeah. Hiduna soddaa maqaa hin dhahinii akka arsiitti sirrii miti qaalii. Indee dhugaadhaa reedi? Reedii eenyu jettee na yaamte habeebte. Maal jedha reeshi? Maal jedhee waamuu qaba yaani inni maqaan isaa Reedii Adam Tuub jedha isanumaan dubbisee maal jedhee waamuu qaba nama Reedii yeroo waamuu barbaade? Gaashee na yaamte. Reedii Gaash Adam jedha? Anuma gaashee jettee yaamta malee. Oh suma isin jedhee waamaa? Ani isaanii miti lakki. Ani reediidha. Ishi maal jedheen si waamanatti beekaa na barsiisi waan akkasii.